عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن برتا دين إسلامي. أستاذ تاتين أبي كمالا من إنجل كان إن شاء الله جمعة بري. الله أكبر ما شاء الله. آمين. يادي أولد كجرانك هوي آمين. أشي أستاذي لما فارتك أبدو أسي مالك قلتي رسيتنا ترجع ربولي. إيش وديون دوفين جافتي وراب دني راجو. waggaa saagaruu inni akeekkadhu atoo gara miidiyaa kanan ta'in kaasettii teeppiin keessa naannoftuuni eegaluun kan koo tureera gara waggaa 30 olii ta'a. Nashiidaan jalqabaaf hojjettan eessatti waraabdan akkamitti eegaltan? Nashiidaan duraadhaa kaasettii teeppiitiin biyyuma keessatti sajjalla malee gara miidiyaa kana tuntaane kaasettii dhuma teeppii kaasettiin keessa naannoftu kanaan waraabne kirri biyya keessa hamma ta'e biyya keessa dedeemti guutuu qaqqabuu dandeessu yeroo sana. Akkuma kirri itti harkifatti. Guutuu qaqqabuu dandeessu yeroo sana. Akkuma kirri itti harkifatti. Nashiidaa jalqabaaf hojjettan gaafa albama duraa yaadattu nashiidaa sana? Na yaadadha gaafa isa kaasettii teeppii keessa naanna'u kanama. Na yaadadha. Hayyee mee irraa nu jedhaa takka irraa nu qicaa. الله يا الله مولاي رحماني الله يا الله مولاي رحماني ختاما تلجين وكن إيماني الله يا الله مولاي رحماني الله يا الله مولاي رحماني ختاما تلجين وكن إيماني Nashiidaa keessan keessaa ka garaa isin nyaatu ka yeroo dhageessanillee qalbii isin tuqu ka itti laffaatan nashiidaa kam jaalattu keessaa nashiidaa keessan keessaa? Maruman jaalladha. Ijoollee hunda walqixan jaallatu namni akkuma ilmootti ni jaallata. Nashiidaan gariin akkuma ijoolleen gariin qaroodha. Ijoolleen gariin nama keessaa gara ogummaatti harkifattu jirti. Akkuma ijoolleetti namaa ba'a nashiidaan. Keessaa nashiidaan ani yeroo hedduu hawaasa kana keessatti dhagahu nashiidaa waa'ee akhlaaqa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam kaasataa kudha lammaffaan natti fakkaata. Yeroo hedduu nashiidaan sun humna guddaa qaba. Ittillee laffaatan natti fakkaata. Mee nashiidaan san takka lamaraan jedha. الله يا الله ربي يا رحماني قلنوك بديني رحمتك ديني الله يا الله ربي يا رحماني قلنوك بديني رحمتك ديني ما شاء الله ربي يسري لها جالته وجوه جدا كيس ربي إخلاصا وان بؤك أبو أمتها دالوت تفك ربنا سنها تاسسو آمين يا قلقنا كنال لي نشيدا بهديمتو كيس ربي بركة سنها كاهو آمين حق عمرين كيس سنجرو بري برا نشيدان تكو خرر بدو جرتو ومن كان نشيدات كيس سنيتين قلب ما رجه نشيدان سرر عن قلبه جرتي نشيدان كيس سن دبمو هنكبو بدو هنكبو نشيدا كيس سنين هواسني أكيدا كل سينا نبيوتا برتا رجه وان أمدره جتني قالتوما يستئانوا في المو نو في ججباء نو في يوم عسين جنة بارك الله فيكم كما سجنتا براتج إنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجانا واسا كينيا كبجمو جالتمو ترتيبا جتشورا مناشدوتني أكو مثلا أمو كوميدوني أباتا ممدودوبا كي يرر كاجرت متي سواي برتوكيتا إني يادا جرو. الله أكبر. سجنتان كينيا كالتي دانا ما يتبوفا مسار شرف الدين بكا كان نوف كبتا. Ustaz Syekh Ismail Abbaa Milkii ammoo cinaa kan irratti suutuma moggatti nu baatanii gaafa sagantaa kan abbaan dhimmaa kun xiqqoo tulfaata waan ta'eedhaaf jechuudha. Yeroodhuma isin barbaannee jenne jidduudhaan nashiidaa keessa nu buusaa deebitu. Ustaaziif naannoo kanarraan fagaatinaa inshaallah. Kallattiidhaan itti fufna masar. Dabareedhaan wal gargaaraa deemna waan ta'eedhaaf hawaasa keenya tartiibaan galmeen dhiyaateera waan jiru hawaasaaf ibsaa akkasitti tartiibaan deemna. Ulfaadhaa galatooma. sagantaa koppilinkii godhaa ummatti fufaa. Gidduudhaan namoota hedduutu jijjiiru Abaazaariin biraanii yoo dandeesses abdiin as dhufuu osoo ta'e haa ta'u salaamta dhaammadhu Ustaaz Abaazarillee akkasuma
Kottu qabdi salamata dhaabii deebisi. itti dabarsina salaamta dhaammadhu jalqabnu. Okay. Kanatti taala yaa salaam. Inshallah. Ilaa akkamitti akka eegallu karaa lamaan haalli mijatee jira. Tokkoffaa tarii ustaazii ibsaanillee nu ibsu karaan lamaan kuni karaa kam akka ta'e isaanirraa dhageenye achumaan sagantaa sana immoo itti fufsiifna nuti. Okay, inshallah kan nuti yaadne maanni obbolaawwan kan keenyaa jalatti argamtanu saree giftiidhaan kan gargaaruu dandeessanu giftiidhaan ergaa isin dabarsanu yeroo isaan ergaa dabarsanu waan qabdan hundumti kan keessaniyyuu ababaarraa kaasee leenjisi yoo jiraate jiraachuu ustaaz jiraachuu qaba. Kanaafi yaa inshallah kanaaf hundumti keenya akkaawuntiitti hin darbine inshallah maal goona karaa giftiitiin sagantaa kana kan eegallu ta'a. Ammumarraa eegalu miti akkasi haa eegalu obboleewwan jalatti argamtan nullee maqaa keessan hin laalla hin galmeeffanna walumatti qabnee immoo du'aa isinii goona. Egaa hundi kan keessaniyyuu ababaarraa kaasuudhaanii mi'al tokko waan qabdanu daddarbattu waan qabdanu ababaadhaa kaasee hanga leencaatti jechuudha. Eessarratti mana Shoosmaayil irratti already mana nam tokko tuntuqiin callistanii yoo gadhiisan hin bu'a. Ustaaz wanti jettan yoo jiraate jira sagalee keessan isin yaadu waan ta'eef uummanni kun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkuma reebbiin jenne guyyaan irraa guyyaa hojiiti guyyaa haasawa qofaati miti. Tartiiba akkaataa soodaan itti nana hayyamuun sochoonaa jalqabaaf warroota kallattiidhaan maali giiftii kennuu danda'uudhaan namoota giiftii kennuu dandeessan durallee kennaatiin jirtanii giiftii lubbuu qabu waan qubna gara jechuudha. Waan qubna gara waan ta'e nu gumaachitanii achirraa eegalla jechuudha. Kaasetni gara dhumaa irratti jidduudhaan ka eebbifamu ta'a ammaaf immoo giiftiidhaan sagantaa eegalla jechuu barbaadeeti ittiin hufa. Hayya okay. Samza gara hanti siqas walti siqas lamaan akkasitti gidduu ni tokkin safi. Okay. Mi'al tokko obbolaawwan kan ko maqaa keessan nawaa manan laala mee waan qabdan onni irraa kaasaa darbadhaa mee onni irraa kaasaati inshallah. Galatoomii Masuu show thank you እናመሰግናለን መሱ thank you. Nama biraa hanga dandeessanuun ol guddisaa giiftiidhaan hanga dandeessanuun kiyyaa koo galatoomii maashaallah ustaaziin isin waamnaan diddan jedhee yaadu Masuu galatoomii ulfaadhu Masuu koo thank you እናመሰግናለን አባጋ ኡስታዝ አባዛር galatoomaa ulfaadha nama biraa ammas let's go waan qabdan Woy ያን አራንጅራት ነው ቢክስ አውስታስ ገለቶሚ መሱ ቴንክ ዩ እሺ አየ ወሊገለ ኮሜንት ና በራ ከሰከሲቹ ሳሊ ባየ ulfaዱ ገለቶሚ ማሻአላ አብዲሻ አብዲ ረጋሳ ገለቶሚ ማሻአላ ዋን ቀብደን ረውዳ ገለቶሚ ናፍጅራዱ ኖ ከዚህ ቁጥቁጥ ወንበርባድ ሰከን ጡቂኒ ፈመለ አፉ ደኛሲ እሺ توفي برهان ثانك يو بارك الله فيكم ما شاء الله خيرا واحسن الجزاء ما شاء الله سالي ገለቶሚ namni bira waan qabdanu sagantaa giftiiti amma itti fayyadamaa hundumti keessan saabit maashaallah kiyyaa koo galatoomii maashaallah waan qabdanu darbadhaa si uuma qabdanu darbadhaa galaw kiyyaa maashaallah allahu akbar takbir kiyyaa ahmed galatoomii mangistii koo maashaallah qurxummii nu darbate ustaas Jarri keenya waan marratus darbadhaa mal. Maal sagalee dhaggeeffanne dabnee waasuma keessaa marradhamo. Nama danuuti silaalaa jira abbootiin. Istaaziiraan dabsinaa already kanatti. Galii himachuma guduu. Wazii gaba. Al tokko guyyaan irraa akkuma sila jennee guyyaa seena qabeessa
Sheikh Ismailin misirroo goonee jirra jennee jirra. Mee nama qabsoo kana waggaa 30 ol aartii keessatti waraabbii kaaseta kakirrii sanarraa eegalanii sadarkaa kana dhufaniif mee waan isaan akka darbannu isiniin jenna barakallahu fiikum. Hayyee bakki lama duwwaa ta'ee jechuudha namoota kallattiin galmeedhaaf akka itti fufuuf jechuudha namoonni jechuudha niyyaadhaaf qophaa'anii jiran jechuudha gassiidhaan bakki lama kun qulqulluu ta'ee tartiibaan itti fufaa jidduu sagantaan keenyas deemaa namoonni ammoo giiftii boodarratti dhufanii kennuu danda'an itti fufu akka yeroo keenya saamannu jechuudha. Maallaqaatti seennu? Yaa. Ashi waan. Waliin deemuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Maal jedhanii ustaaziin yoo leenca darbattanii nutti mul'ata. Waan qabdanoo darbatan nutti mul'ata. Garuu gargaarsa namoota obbolaawwan keenya maallaqaan gargaaruu danda'an guyyaanarraa guyyaa itti miiliyoonaa ol miiliyoona maali miiliyoona tokko otoo lamatu hin taane sanaa ol guyyaatti funaannuudha. Obbolaawwan keenya asirratti argamtanu amaana guddaa wannan isiniin jedhu waan akkuma barami akkuma kaleessa yeroo mana rabbii ijaaru yeroo kan kufee kaasnu akkuma kaleessa waan gochuu dandeenyu qofa godhaa turre humna keessanii ol waan gochuu hin dandeenye amaanaa duniyaa akiraa waadaa hin seenina waadaa sobaa jechuudha. Takkaa mana kootti yeroo sobdanu argeen beeku har'a immoo isa mana kootii caalaa nama sinja jaallattamu nama gurguddaa kan akka ustaastu nu bira jira. Amaanaa waan dandeessanu qofa ol seentanii ni ijjattu niyyaa keessaniin galmeeffannaa waan galchuu dandeessanu. Egaan waan ustaaza kana fakkaatu inshallah hunduma kan keessan irraa sessannee fudhanna yoo nu eeyyamanii. Ustaaziin noo? Naan isa ustaaz bicirraash isin bira kan qabdan uummanni kun sin jaallata baay'ee ustaaz isin hin quufu naa gala. Ayyee qoddoo ayyee yeroo jirutti immoo sheekan isinii affeeraa amma sagantaatti seenna. Maal natti gulatti na hin. Ayyee. Nama 300 sadii kana maallaqa irra. Namni fi waan bahuuf illee meeqa nu kennan jalqabna nama. Meeqaan jalqabna kan Sistema Abbata mamdur xiqqoo reetii kana soolaa kanas nagaddaniitu yookaan daldaltaniitu informationii jedhamutu jira. Akkamiin sagantaa keenya eegallu kan jettu. Balaw beekaa. Roopilaa danuu ijoollee roopilaa waloore. Allahu Akbar. Beekaa taanaan beekaa maashaallah. Yaara fuudhee jannata si geessu rabbi si haa kennu. Amiin. Guddaan si haa ta'u. Amiin. Harkaa fi jismiin kee guutuun barakaa rabbi haa ta'u. Amiin. Iddoo keetitti barakaa rabbi haa ta'u. Amiin. Barakallah hayyee itti fufaa sagantaan keenya kallattiin itti fufaa gastii irratti seentanii jechuudha namoonni waadaa ustaaza keenya eebba siidii Sheikh Ismail Abbaa Milkii jechuudha nashiidaa isaanii haarawaa jar ramadaana kanaaf jechuudha qophaa'ee dhufe jechuudha boodarra kan isin dhaggeessifnu ta'a hundumti keessanii yuun bayna adda obsa qabaadhaa tasgabbaahaa hundumti keessanii jechuudha taaptaap koppiliingii Sagantaa jalqabu iskirittoo fudhattee ash akkaawuntii naa kennan tokko dhiifamaa hojjetu. Al tokko naa kennan anumatti kennata. Sosochoosuu kan bilbila kan kootee nani abbaan taphee sagalee isaanii dhageessu obboleessi keenya jira sagalee dhageessu al tokko namni 3,700 jirtan kuni akkaawuntii qabattu. Yeroo akkaawuntii barreeffattanii akkaawuntii yeroo ol galtanu akkaawuntii nutti himaa hin jettanu jechuudha. Kanaaf suuta jedheen isinitti himaa hundi keessan al tokko qabadhaa. Namni immoo as jalatti akkaawuntii hin taane barreessuu yoo jiraate mooditaroonni bilookiidhaan geggeessitu jiru jala aljaziiraa siin hordofu. Gamanumaan lakkoofsa akkaawuntii yeroon isinitti meeqe jaallattoota ustaaz ibsaan barbaadan bilbilli kun asiin socho'u jaallattoota ustaaz ibsaa maqaa ustaaz ibsaatiin tarii qarshii meeqa funaannan yookiin qarshii meeqa jaallattoonni isaa kan buusuu danda'an waan jedhu ilaalla. Kan koo dhumarra kan ustaaziitiin eegalla akkaawuntii qabadhaa 1,000 Jatamii afur yeroo tokko hayyee 1,000 jatamii afur ashi al tokko haa ta'u faniish bakki akkanumatti ta'u jatamii afur jettanii 76 19 torba umri torba maqaan Sheikh Ismail Abbaa Milkii. Ismail Imam Usman jala Imam Usman Ismail Imam Usman hayyee very good ايش التوكو رئيسي نبينا نبرانا سينا Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nawi wa weekend nudu henatti bakata obsa. Harawa irrande majira biyya namandira Sheikh Ismailin baay'een jaalladha amma immoo maqaa naman baay'ee tokko jaalladhuutiin as baatanii
natu dura isinii banaa waanuman qaburraa isiidhuman olii gadii fi fiigee walitti qabaarurraa birrii 50,000 maqaa Ustaaz Ibsaatiin. Ilaa kanatti si beeka. Osoo hiriyaa koo ta'uu baatte silaa bakka iddoo wayi miira keessa jira xiqqoo dhiisu na dhorkaa bakka. Dhiisee Allahu akbar. Du'aayinaa godhaafi. Egaa galtii. Amiin jedhee al tokko. Aamin. Taasisaa godhaafi 50,000 kenna. Irraa sinaa shikana. akkuma rasuulli rabbi jedhan nama kana keessa nama khayrii banu jira nama khayrii cufu jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam balbala khayrii guddoo nu bante khayrii addunyaa akiraa guutuu rabbi sitti haa banu Amiin yaa Allah. rizqii dhumi qabni rabbi sitti haa banu Amiin. madda qadaadan qabni rabbi si haa maddisiisu Amiin. fitnaa siddeemtu ta addunyaa fi akiraa hunda rabbi sirra haa cabsu Amiin. bakka yaadde olitti bakka garaan kee hawwe olitti rabbi si haa geessu እሺ ኡስታዝ ዋን Lammaffaa irratti qabadhu asii maallaqa galchee risiitiin atti ergee jira obboleessi keenya tokko. ቆይ እሺ ቀርሺ Maqaa koo hin nahinii jedhe. ኩማ ቀርሺ ኩማ ሸንተመ ከኑ ገልቼ ናዊ ኡልፋዱ ገለቶም ሼኩኒን ዱነስ ጅሩ ዱአይን ከዳቺፍ ነው በሮቲ አማዋ ተኮነ ሰልትም ዋነ Waa'ee yeroo tokko waan Yaadawii yaadama. yeroo tokko nu kadhattanii amma sagantaa bareedduu gaggabaabsaati dubbiin dheeressinaati waan baatanii waan baaneef itti jabaadha. Du'aa'iin yeroo inni kadhatamu tokko yoo kadhattan guyyaa sadiitti asirraan deemtan waan ta'eef rabbi ገለቶም waan ከነ በርባና ነው gaggabaabsaan jedhaa ulfaadhaa galatoomaa. እሺ ኢቲፎፍና ዋተ ኮነ ስንቲማ ናሞታ ኡስታዝ ማሊያን ቤቱ ቀርሺ ዮ ቢጨት ሲነረት ያኒ ሚሊዮን ወለካን ሲነት ቀቡ በርባዴ መቃ ኬሰኒን ዮ ቀርሺ ኩምኒ ቢሸን ነርገሙ ተኤ አኑፊያን ኮቲ ወርዶፍቶ ተቆ ዋሚኒ ሲንዱረ ቦየተን ዋንብራ ኬሰ ገለቹ አው በቃ يا ربي سيهدي በቃ Hin xiqqaateen jedhe. Ani hin xiqqaateen. Mormiin qaba. Ustaaz Ibsaa jechuudha. Maqaa qofaan miti. Hedduun obboleewwan keenya yeroo darbellee obboleewwan keenya gaafa sagantaa dhedhuu tokko dhaqnee jennu wallahi hedduu tokko waan ajaa'ibe keessaa. Namni isa asii munaashidoonni keenya namoonni gurguddaan dubbatan jaalatu Ustaaz Ibsaa jedhu baadiyyaa kanatti ni torkii uummanni isaa argatee sagalee isaa dhagaa. Wallahi. ሚካኤል Silaa ta'e rabbis tokko tokkuman kajeelanii. Allahu akbar. Waan meeqsaa Ustaaz Ibsaa falqatu. Jaallattoonni isaanii hiriyoonni isaanii jechuudha hadha ufa qabanu. በቃ አኖ ጂት ገሌራ አመቦዳ ጂት ገሌራ Wal qabuu qabna hundumti keenya iyyuu. በቃ ኦጂት ማሊክ ገሌ ቤት ኡስታዝ ደቹን አነ ሸከኒ ዮም ኩም ንበሸን ከነኔ ማስተር ፊ ዱቆ ዱርስ ሱመላ ዋንቲ ተኳጎ ነው ደኒዲ ከኢር ኢንሻአላህ መቃ ኬሰኒን ጀልቀምና ጀልቀቤራ ኩመ ሸንተመኔራ ናዊ ሲገጌስና ከበጀሚ ኡልፋዱ ነሙን ሲኑ በርባዳ ለኩብሰ ሸንሸና በሬሳ ናዊ ቴንክ ዩ Hayyee obboleessi keenya tokko ammoo risiitii keessaa natti ergee qarshii 10,000 amma galchee risiitii keessaa natti ergeera qarshii 10,000 maqaa koo hin jedhee ቀርሺ ሜቃ qarshii 10,000 risiitii galchee natti ገልሜስ ergeera. ገልሜስ Maqaa koo hin jedhe riyaa kooti du'aayin fedhaa jedha. Du'aayin fedha jedha ustaaz du'aayi xiqqoora nu buusaa fi obboleessa keenya kana maallaqa galchee qarshii galchee malee ni yaa miti. namni mallaqa kennuu qofaa miti galchuun nama lama kennuudha yeroo lama kennu wanni nu barbaannu guyyaa har'aa akka obboleessi keenya dalage kana rabbi sirraa haa jaallatu Amiin. bakka mallaqni sun bahe barakaan bakka si haa bu'u Amiin. imaani bakka si haa bu'u Amiin. fayyaan bakka si haa bu'u Amiin. dibdeen takka addunyaa akiratti qaamaa fi jiruutiin argatin አሚን ያ አላህ አሚን፣ አሚን 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 ኦኬ ኢትፉፍና ቢስሚላ ለኮብሳ ሸንሸና በሬሳ ጅርቱ Nama 4,000 taap koppii link itti muddaa hidhiin masar nama hedduu bira akka qabu jechuudha inshallah. ጅርቃማ Warri galmee ammoo seeraan maqaa namaa wajjiniin jechuudha. Hayyee yeroo tokko hayyee boodarra ናችሁ ነው እሺ ተረጋጉ ዲሲ ቆይ ተረጋጉ አምነ ሞተ ነመገድ ጋር ነው ዱሳኒ ጀስት ለኮብሰን ቤካ አንተ የሮ በሬሰን ነርኪሳኒ ናዊ ኮ ሲቡፍ ነሲት ደጋማ እሺ ናዊ ኦኬ አስማ ሰላም አለይኩም qoraan jedhamu musima وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجارتا ሀራ በነሺዳ በዘራ ጠግስቴ ታባዬ ሙን እንደኙ ሜ Jalataa taaptaap ጉዮፉማ እሺ ኢንሳንም ማሻአላ ታብታብ ጎዳ ጅርቱ አስማ ሜ ደፊጋ የሮ ኬኛ ፈየደምና
هاي مستر لكم عشان تمانين قرقرة انجلشة. الله اكبر أكبر My sister. الله أكبر kan kootu sinii paakeejiin garuu qabameera maqaa ustaasiif isaatiin jennee jira waliin makatiin ayyee والله ما كان مستاذ ساتين انجلشة. እሺ ኡስታዝ du'aa bicuu sinaa maal jettee deebitee? maal jettee deebitanii kan shantama kennite miti wallahi torban kana qarshii 200 achi masgiida gabshe الله اكبر. asmaa jedhamti مكان يسير لي اسماء بنت ابي بكر وجه ربي سيها كاسو. آمين هذا ثبتها لما جد ام سيناك يسبك كم تسوي وجه ربي سيها كاسو. آمين يسير لي دبرت سن ربي سيها دبرس. غيري الدنيا كرا قلت رب لتي سيها كب. آمين بركات ملكي لرب سيها اوف. كده انت كجسمي كجروك هنا بقتين. آمين اللهم صل. ayyee ulfaadhu galatoomi asmaa inshallah akkaawunti qabatte نينكا بدأ جل مكان انجرا. kuma tokko al tokko qabadhu qabadhaa yeroo hundumti keessanuu bee qabadha dabareedhaan jechuudha booddee akkas hin rakkine Kuma warri tokko. biyyaadhaaf tanu. እሺ asmaa simbuusaa jala taa'ii qabadhu obboleewwan asirratti argamtan yaa'u akkuma amma dhagaa turtanii sagantaan keenya har'a eebba nashiidaa damma isaa isinii qophaa'ee gara keessan qaqqabuudhaaf guyyoota muraasa qofatu hafe sagantaa kanaaf immoo aarsaa fi dadhabbii yeroo dheeraa ustaaz Ismaa'il Abbaa Milkii taasisan nuti immoo warra gatii dadhabbii isaanii waliin taanee haa kaffalluudha kaayyoon keenya maqaa ustaaz ibsaatiin tokko jennee gallee jirra nama naa galchaa ni warra kan quraana qaraanii kaane ish achuma inshallah wanni goona hayyee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waa tokko na keessa hin jiru waa barbaadeeti jechuun waa ana shakke Allahu akbar Sharafuddin keessa waa waa tokko jira jira booddee sagantaa booddee maalifan qoosa beektu walakkaan seeqatanii bareeda wasitti nima akkasi gaaf tokko sheekni tokko na bira jira beektu na cinaa jira namatti hin qara'uu jira ishi xiggii qabatee taa'ee naala beekta isaanuma beektaa taa'anii asii qara'ee irraa baasa beektu yaa hamzanaan jedhe wallaahi fuulumti kan kee fuula jinnii fakkaata jinni quraana jechuun hin taane jinniin fuula kee bakkatee baara amma sana yaadadhee adda kute quraana beektu mee al tokko ulfaadhu asmaa gadi bu'iiti jala taa'ii ifama guddaasa yeroo tokko maqaa ustaaz ibsaatiin 50 kennaa maqaa keetiin illee 30 dabalee erga. Allahu akbar ma hundumaa asmaa ishee ganarraa fudhate an ustaaziin caalu kan isaanii duraa guutu 30 ergite amma maqaa isaaniitiin kenneera Allahu akbar Allahu akbar 80 guutaniiti egaa kanarratti waliin gallu digdamnitti dabalamee dhibbaa guutu kan mucaa kana masarratti digdama dabalta ammoo rakkoon qabu garuu ammaaf 30 namni 20 irraa kaffalu ni buu 30 kenneera afan ustaaziidha anaafis du'aa gootu kuma 30 kanaan haa turu booddeenaa gootu hayyee asmaa koo galatoomii ulfaadhu kuma 80 jazakallah duunu ulfaadhu ustaazi dabareen du'aa inuu gootu itti fufaa nama lammaffaa okay lakkoofsa ijoolleen lakkoofsa 5 barreessaa hangatitti saniin mooditaroonni waadaanaa galchaa namootaan galchaa jedhu abbaan namootu kanaatu watte bilbila biraatii yoo jiraatte hawwiitu naa galchite hawwii waadaa simboo fi hawwii naa galchi bilbila isaa siillaa eegila jedha እሺ rakkoon qabu namni biraan jiru okay atingeshitu asii okay baka to abdi alla abdi mir research kono very good እሺ okay abdi ofuma bay okay okay اتفقنا وادا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتا نقول الحمد لله. مي وانا الرجل ركوبا قبل ديني يادا اتفوف ميمي يادا قبابا اوكي انا مو بريكم بدي ما ننقلت مكا أستاذين الله أكبر أرى تكبير وكنا سينو إسان أسين كوري يوكين وادا قرشي كما ديك دما وادا كو مكا أستاذ ساتين قرشي كما ديك دما الله أكبر ما شاء الله أشي وادا يومي تنو قلتي دا أكاونت بوريتي دبر سنن دان
ማሻአላህ ደረሰኝና እርግታ ኬሳን ዮኪኔ አው ኬሳና እርግት ችግር የለውም ሳኒ ፊሳታው አናፍሳታው እርግሺ ነሞተ ገስቲ ገና ለጀረኑ ኬሳ ፍለቴ ሲከኔ እርጉቱን ከን እሺ ዋዳኩ ገለቶሚ እሺ ያንኪ ያለ በሪዳዳ ዋዳኩ ደረሰኝና እርግታ ይሮገሽቴ ገለቶሚ ulfaadhu singigeessa akkasitti nagaamne እሺ ና እርጊ ኬሳና ዱፊሲቲ እሺ ገለቶሚ እtti fufi obboleessa kan koo kan amma galte Allah nagaama namoota lakkoofsa barreessan ufni naagashime ufni bona sumayyaas naagalcha way ofii galchaan jiraani እሺ let's go nama amma galee dubbachuu dide kana akkasitti tarbadhaa ufni Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Inshallah anille qarshii kuma 40 accounti jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Shababonni irraa maashaallah wallahi hedduu nama. Meeqa gaanii nu nagal meeshaa? Maashaallah. Maqaan isaa jettan. Allahu akbar. Maqaan isaa eenyu? Allahu akbar. Ustaz Abazar. Allahu akbar. 150 Ustaz Abazar. Ufni ko Ustazin jecha lama la wanni namni barbaadu jecha lama dheeraa ofin taane maqaan kee sirrii maanni boonaa ko natti ufni qoy maqaa kee sirrii Inshallah saa sagal boru saa sagal irratti ufni ko maqaan kee sirrii maanni Mustafa jecha lama Ustazin du'aa sii godha amiin jettashi namoonni ol seenanii waadaa galanu jecha lama amiin jedhanii bahu Mustafa rabbiin sirra hajallatu Amiin. qabeenya ati Amiin. Amiin. Amiin waan ati karoorsite waan garaan kee yaade san hunda rabbi galman si haa ga'u Amiin. akka yaadde ofii si haa amin amin Amiin rabbi beekumsaan iimaanan si haa guutu Amiin ismii kee rabbi fayyan si haa guutu Amiin. jiruutii rabbi baratan si haa guutu Amiin. ulfaadhu Ayyee itti fufnaa ufni akkaawuntii qabatteetta jedhee yaada yoon qabanne musutti himuun danda'a. Inshallah eshi rakota kan qabu Eshi. Okay. Umma ko? Eshi. Umma. Eshi. Akkaawuntii al tokko himi. Hayyee akkaawuntii qabadhaa obboleewwan yeroo tokko himamee jiru jechuudha hundumti keessanuu yeroo tokko si'a tokko himamee jiru akkaawuntiin qabadhaa. Qabadhaa isinitti hima. Isin qaba kunu. Yoo እንደዚህ አስቃስ ወይፈን Hayyee qabadhaa akkaawuntii Meel tokko Ustaaz Abaazar waan jedhan jira inni nageenya irraa. akkaawuntiin sidii kan eegamu. Himii kan maammiin inni maala? Eeywa. Al tokko Ustaz Abaazar qabadhaa. osoo hin dubbatin jechuudha akkaawuntii kana qabadhaa dafaa hundumti keessanuu jechuudha 1,164 76 76 19 19 70 70 xumurri 7 xumurri isaa 7 maqaan Ismaa'il. Ismaa'il. Okay. Hayyee akkaawuntii qabattaniitu jenna al tokko Ustaaz Abaazar waan nuun jedhu nama ol gaggalchana ishi Ustaaz waa jedhaa kaa nama ol galiin dubbisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum أنا assalaam. روان برال لين جدو نما داعي إسلاما جالته داعي إسلاما نما جالته قفا نما دعائي عدا قونوف جيني كن اللي رجبا نما شيء إفسا جالته شعبانا رمضان نرفاجر جتشو Yeah. نما أستاذك إن جالته شيء إفسا نما كدن كما كدن إن ناقل ميسيت بكتك دعائي Ammallachi hin geenye. Ammuma waa tilmaamuu hin geenye. Eshi. Chaalenjiin ganaadha. Eeyyaa. Amma 1,000 1,050 haaluma dura gargaarsa deemaa turre inni waan guddaa hirmaataa jiru waan ta'eef namumti meeqayyuu haa ta'u haseen. Kuma miiliyoonaa kennu. Ustaz Abaazarri bunna bu'u. Yaa salaam. Murkaa qabbanaa. Abshir. Takbiir. Takbiir. Allahu akbar. Aha akka bakka. Wallaahi maqaa ustaaziitiin Garanaaf Ustaz Abaazar. maqaa ustaaziitiin humna duuba jedhu hin jiru. Eshi arsii koo ustaazitti deebitu du'aa gootu booddee. Daqiiqaa tokko booda. Eshi arsii koo arsii eshi kuma carraasii kenneen jira kuma
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كما كو دبا دبي دبا دتفو في أبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفو في يا دكي تفو في نتوركين كيس السلام عليكم. كما كو سيدا غانزرا تفو في وعليكم السلام ورحمة الله تفوفي. ماستر guyyaa man duraan kaawuntii sin gaafadhee ture Liibiyaa jira silkii na yala badee amma deeffadhee kaawuntii keessan barbaadeetiin ture waadaa galee ture deengada guyyaa lamaan dura gaafa jaarsa masgiidaa. Okay, kanarraa quba qabdaa? Kanarraan tiktook irreetii kana deeffadhe kun na yala gubatee Liibiyaa kaawuntiin fudhannee kaawuntii Okay, yeroo keenya fayyadamna kumaa koo sagantaa irraatii wal qabatee har'a amma karan keessummeessaa jiru waan darbeen wal qabatee keessaan na dubbisi yookiin immoo achiin sitti hima ammaaf afootu nu jedhi sin buusa namni biraatti fufi arsii sin geggeessaa oromiyaa okay amma mee maatiin kan koo akkasumas maatiin ustaaz ibsaa obbolaawwan kan koo biyya alaa fi biyya keessaatti argamtanu al tokko sinin gashaa lakkoofsa 5 barreessaa warra kaan calam jettanii galchinaa bakka amma lakkoofsa 5 naa barreessaa namoota maqaa jiraa dha'u naa galchita maan abboon namoonni mooditara qabdan jechuudha ayyee itti fufnaa okay si gashaan jiru eshi Tap kopilinki tap kopilinki lati. Hani kuttu gali kopilinki nabina. Shi. Tifu fi me faidi. Hani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن برتا دين إسلامي. مقاس تعزيزات قبضي كمالا من انقلتان إن شاء الله جمعة بري. الله أكبر ما شاء الله. بيجي صبر أكس والله. أمك يوني بخاري كيس أمك حسين. ربي فهمي سي هذا بلو. آمين. عالم أقول إيه وجو قد ربي سي هذا. عفيدة قد الدنيا كان ربي سي هذا. آمين يا الله. كان سبق الدرهم 100,000 درهم كرسول ربي جل اسوسي. آمين يا الله. آمين يا رب. آمين يا الله. Ayyee itti fufnaa ammasii itti fufnaa namni biraa obboleessa keenya akkaawuntii qabattee kan ammaa. Ayyee akkaawuntii naa hima. Okay maal goona beektaa dhufee ramtiis. Okay aluma tokko walitti qabnee himnaa yeroo himne walumatti qabattaa ammaa fi sin geggeessa shi. Okay faayidii. Ayyee ulfaadhu faayidii. Fikriin naa galchaa mimee. Okay. Baay'ee barreessaa jiru. Fikrii naagashaa. Fikir kottu galii. Okay, naa galmeessaa jirtu miti 2,000 mucaa amma. Galmeessitanii eenyuun ijoolleen kan galmeessaa? Mucaa amma. Galmee irratti waan nu rakkisa jira. Maanni? Gaafadhuuti yookiin maqaa. Maqaa himaan jira. Himaan jira. Sama 2,000 galmeessee? Eenyu maqaan? 2,000 kan kennamu? Hani. Maqaan ta'u? Hani jedhee jira. Hani. Hani koish number isaanillee. 2,000. Eeshi Fikir. Salaam alaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jirta? Alaikum salaam. Nagaamu shiriinko. Dhaga'amaa jira mee itti fufii akka eegasii miti har'a akka eegasii miti nama gurguddaa nama baay'ee jaallannuuti fuuldura kee jira. Mee waan gochuu dandeessu daafi? Ayyee maqaa ustaaziif saatiin ibrii kuma fudhannan galchaa inshaallah yeroo Asshibir. Hani masjidan akkanuma ijaarti. Fikir haadha dhiiraati maqaan isaa. Maqaan haadha dhiiraati. Haadha dhiiraa. Maqaan isaa jannata keessatti rabbi mana sitti haa ijaaru. Amiin. Nabi Muhammad rabbi si haa qubsiisu. Amiin ya Allah. Amiin. Qarshii 10,000. Miiqa fikiriidha? Haadha dhiiraa jedhi qabadhu maqaasii. Eeshi. Fikiriinoo meeqa? Isii dhumaati. Ishee dhuma. Ofumaa keetii gadi bu'ee gifti. Galatoomii gashi dar. Eeshi. Mishit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كمي؟ نجا الحمد لله. أنا كمال آدم جرامة. كمال. بكجرو إنجليزي مكا أستاذ بساتين غنام أبوليسي كم كوبيا ركاشي كم شنطة ما قالش. الله أكبر.
Allahu akbar. Calam jira warri kan du'aayinaa godhaa fi jecha lama. Kamal kanatti nu ibsaadha. Abbaa kiyya waan ati ol fuudhamtee yoo tokkocha kiyya ta'e malee namni biroon beekin. Amiin ya Allah. Amiin jedha. Wanni ati kennite kun nama miiliyeenaan tiriliyenaan kennu rabbi si haa taasisu. Ta'an baabitaallee mirga si haa ta'u. Ta'an badhiphattellee si haa bal'attu. Riskiin madda qadaada hin qabne takkaa biyya sanitti nama tokkoon baane si haa baatu. Rabbi waan kee haa dubbatu. Nu asiisi dubbanne rabbi garraa si haa dubbatu. Salaamu. Ustaz, ani immoo waan jedhe. Namni sagalee keessanis hin jaallata jechuma lama jedhaani. Ayyeen jedha. Goota isa dubbistu. Kamaal. Kamaal Kamaal miti maqaa. Kamal Adam. Kamal Adam. Kamal Adam maqaan keetuu guutuudha. Kamal waan hunda rabbi si haa guutu. Rabbi waan hunda si haa guutu. Bakka mul'ayni sun bahi barakaan si haa bu'u. Amiin ya Fitnaa Allah. addunyaa kiraa hunda rabbi sirraa haa deebisu. Amiin. Fitnaa mul'atu hunda rabbi sirraa haa cabsu. Akka garaan kee yaade quuqa sitti jiru san rabbi sirraa haa buqisu. Waan yaadde olitti bakka karoositee olitti of argi. Amiin. Allahumma salli hayyee ulfaadhoo obboleessa keenya dabarsanii nu ergi yeroo busha. Master ganama yeroo galchee keessan ka'e akka qarshiin gale risiitii siif ergasiif. Mangistii koo friendiidha shi hiriyaadha waan ta'eef galatoom. Inshallah. Eshi ameeko. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam amee. Maqaa Maaster Sharafuddin birrii 1,000 galchaas Finfinnee irraa ganaman si dabarsa. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi irraa Maqaa maasterii 1,000. Rabbi waan kee Haadhan galaatu. Anaaf kenne miti. Ani musni kenneera 31 ta'u. ta'e. Allahu akbar. Hayyee ameeko darrasenyi na ergitaman. Eshi. Eshi mangistii koo. Eshi hayyee. Thank you. Si buuseen jira nama naa gaggalcha ammas eenyuun naa gashita beektaa. Nama baay'ee jira. Eshi. Mee ijoollee mo'aas kan jedhus gashi. Mee lakkoofsa 5 barreessaa. Indee mee ijoolleen kan koo eessa jirtu? Kan koo qofa iyyuu miti garuu inni akkana barreessaa argan ustaaziiti koo ijoolleen hara. Eshi. Akkasii gamaa siru malee. Kan danda'e akkasii amma gashaan danda'u ijoolleen inni jala dhufu hundeessa iddoon isaanii ala jiru. Mee obboleetti itti fufi mo'aaza koo. Mo'aaz asiqaa ustaaz. Mul'adha. Maaliifi mana kana waa seenillee hin baay'ee sirtaan. Toofiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz waalaikum salaam. Mashallah. Anillee biyya keessan jira birrii 2,000 maqaa ustaaziin nan galcha. Kumalama. Baajaa qabaa rabbi kajaa kun abaasutti du'aa hin hafadha. Galatoomi Toofiq. Rabbi sirraa haa jaallatu. Amiin. Eshi. Toofiq maannaa maal jettee? Birrii 2,000 ajaan qabaa ammumaan galcha akkaantiyyoon ammanaa fi maxxansiini. Eshi komintiin ta'u nama biraatu barreessa. Amma akkaawuntiin sitti mun qabatta. Isii fi namoonni akka kan kee jala jiran ni qabatu. Qarshii al tokko jara kana fixeetan kaa'ashi. Mo'aaz dubbadhu mee? Taajuu dubbadhu. Taajuu muytii kaasii dubbadhu. Taajuu. Karimanaa galchaa. Okay. ችግር የለውም። Ajaan qabaanillee inshallah. Eshi akkaawuntii sitti himaa namoota 2 dabaluu feetan ol si galcheera kottu abbu mursii kottu si gasheen jira. Karimaa salaamu alaikum. Karimaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Salaam wa rahmatullah. Itti fufi. Ani si maqaa ustaaz ibsaatiin 3,000 galchaa buru. Allahu akbar. Allahu akbar. 3,000. Eessarraati Kariima? Sitti haaromsa. 3,000. Darrasenyi nu ergita ishii yeroo galchite Karimaa. Rabbi sirraa haa jaallatu. Baarakallahu fiik. Thank you. Eshi. Abu Mursi. Sagalee kan nasashi. Abu Mursi. Naam. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufimi obboleessa kan koo namoota gurguddaa namoota jaallattantu as fuuldura jiru. Maasha Allah anis xullaaba ilmiiti maqaa ustaaz ibsaatiin birrii 1,000 kenneera insha Allah ta'ala. Allahu akbar. Hamileen keeyyuu namatti tola maasha Allah. Amiin. Gallaali hunda mataan kee haa qabatu. Amiin. Allahumma salli. Ammuma nu galchitaa. Amma mangasha. Meera jaziraan. Eshi. Akkaawuntii al tokko sitti himaa.
inqabatta Eshi. al tokko sittin maamu magalchitu warri gashuu dandeessan hundumti keessanuu meerree akkaawuntiidha. Maamni al tokko himi akkaawuntii al tokko. Eshi, akkaawuntii al tokko dubbadhu. Akkaawuntii Akauntii al dhaggeeffadha. tokko dhaggeeffadha. Kuma tokko. Kuma tokko, 64. 64, 76. 76, 19. 19, Torba. 7, Duwwaa torba. Duwwaa 7. Ismaa'il Ismaa'il. Imaam Usman. Ismaa'il Imaam. Wayil tokko irra deebi'e. Eshi, kuma tokko. Kuma tokko. Aha, 64. 64, Darba shaaba. Kuma tokko. kuma tokko, 64. 64, 76. 76, 19. 19, Torba Duwwaa torba. 7, Duwwaa Torba. 7. Ismaa'il Imaam Usman. Maqaa akkan dogoggora. Namoota kan biraa ajjalatti akkaawuntiin taane barreessanuu hin naabsifna. Amma hundi keessan qabattaniitu jedhee tayyaadha. Dhagaan daddafnee itti fufnaa. Abu Mursii si geggeesseen jira galatoomi obboleessa koo amaanaa akkuma darasiinyi naa ergituun barbaada. Sumayyaa salaamu alaikum. Sumayyaa. Sumayyaa. Barakatu. Nooruu siin jenneerraa. Askira. Aile ustaazii usaatiin diinaara 300 ni gasha ganama. Qarshii Itoophiyaa meeqa? Allahu Akbar. Diinaara Qarshii kuma soddoma? bareenitiin birrii Birrii meeqa? Birrii Itoophiyaa meeqa? kuma 90. Kuma 90 birrii bareenitii Itoophiyaatiin birrii kuma 90 ummaa kootii du'aayinaa godha rabbiif jedha. Sumayyaa. Sumayyaa. Kalkuleetii hojjedhaa. Birrii kuma 90. Torban kanallee Sumayyaa. Sumayyaa. Du'aayii barbaadde ragaa jetnee sii kadhatama. Du'aayii barbaadde itti madhu. Ingaddallee masjida irratti hirmaataa turte. Har'a qarshii Itoophiyaa kuma meeqaa yoo bicate kuma 90 oli miti. Maashaallah. Maqaa abbaa. Sumayyaa firee ingashee amma darasanii ergiti. Sumayyaa maqaan abbaa keetii jiranii. Naasir ummaa kiyya na ilaa dhukkubaani Sumayyaa Naasir. Sumayyaa itti fufaanin jedhu. Sumayyaa akkuma rasuuli rabbi jedhan alayhi salaatu wassalaam daa'u mardaakum bisadaqa. Dhukkubsataa keessan sadaqaa irraa kennaa yaaladhaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Galgaluma har'aa kana sadaqaan ati niyyattee kennan. Yoo qulqullummaa dhugatti rabbiif kennachuu san qabaatte ummaa ta'e bishaanummaan isiin dhuyite qilleensummaan isiin fudhattu dawaa isii haa ta'u. Amiin jedhaafi. Rabbiin si haa fayyisu. Duniyaa tanarra haadhaa ol wanti nama jalaa dhukkubu hin jiru. Wanti haadhaa ol nama dhukkubsullee hin jiru. Qabeenya tarra kennite qabeenya laaftu dhufaan jiru yeroo ammaa. Dhiiga san cuunfitee kennite qabeenya itti kennite kun kiniinii tahee dawaa tahee qaama haadhateeti keessaa dhibee haa ari'u. Amiin yaa Allah. Galgaluma kana fayyitee haa bultu. Amiin. Allahumma salli. Galatoomi Sumayyaa koo baay'ee